Harka fuuni daawwattoota keenya FIB irraa oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaatiif qindeeffannee jiruun isinitti himaa Daani'el Tasfaayitiin waliin tura. Magaalaa Finfinneetti fulbaana 9 bara 2015 adeemsi baruu barsiisuu kan eegalu ta'uu biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee beeksise. Barnoota eegaluuf qophii taasifame ilaalchisee hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem Molaatuun ibsa laataniiru. Adeemsi baruu fi barsiisuu bu'a qabeessa akka ta'u qophiin barbaachisu xumuramuu ibsaniiru. Manneen barnootaa mijataa taasisuu eegalee qophiin barbaachisu hundi xumuramuu eeranii jiru. Tajaajilli geejjiba galaanarraa loojistikii Itoophiyaa ministeera qonnaa waliin ta'uun qaamolee xaa'oo biyyee buufata doonii irraa qonnaan bultootaaf dhiyeessaniif beekamtii kennee jira. Hoogganaan tajaajila geejjiba galaanarraa loojistikii Itoophiyaa obbo Roobaa Magarsaa waggaa 3 dura xaa'oo dhaabbileen biyya alaa dhiyeessaa turan tajaajilli geejjiba galaanarraa loojistikii Itoophiyaa geejjibsiisee dhiyeessuu danda'eera jedhan. Tajaajilli geejjibaaf loojistikii bara 2014 xaa'oo toonii miliyoona 1 fi 300,000 geejjibsiisee gara biyyaatti galchuu kan himan obbo Roobaan qaamolee milkaa'ina kana keessaa qooda qabaniif beekamtii kennee jirra jedhan. Godina Shawaa Kibba Lixaatti feestivaalli agarsiisa aadaa jala bultii ayyaana masqalaa bifa addaatiin eegalamee jira. Sirni qonni buqqifannaa baatii qaammee keessa kabajamu ayyaana shamarran hin heerumne akkuma ta'e ayyaana masqalaa irratti ammoo dargaggoonni hawwiif gammachuu qaban mana namootaarra deemuun sirbanii birrii fudhatu. Masqalli ayyaanota uummataa godina kanatti beekaman keessaa isa tokkoo fi mallattoo ifaaf abdiitii jedhamee jira. Guyyaa masqalaa adii uffatanii adii nyaatu jedha Oromoon. Dargaggoonni godinichaas aadaa uummata godinichaa ganamaa deebisuu fi uffataa fi meeshaa aadaan faayamanii masqala faarsuu eegalanii jiru. Hawwii fi gammachuu qabanis qe'ee namaarra deemuun ibsataa jiru. Sirboota durii godinichatti sirbamu keessaa yaa dureessa koo hayyee dureessi hin boonu hayyee natti hin boonini hayyee gooftaa qarreerraa marmaaru sin eebbisaa sin abaaru jechuun faarsu. Yemmuu maallaqni kennamuuf immoo lootuun looteen gubatinii addunyaa siif kennee sirraan fudhatini jechuun eebbisaa deemu jechuudhaan OBN gabaasee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota ogummaa garaagaraan barsiisaa ture 476 eebbisiise. Yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota ogummaa garaagaraan digirii jalqabaa fi lammaffaan barsiisaa ture 476 guyyaa har'aa kana sirnoota adda addaatiin eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi barattoota 308 digirii jalqabaatiin barattoota 168 ammoo digirii lammaffaatiin eebbisiiseera. Akkasumas barattoota 4 dooktireetiin barattoota 8 kiliinikaal ispeeshaalistiin kan eebbifaman yoo ta'u ogummaa barnoota fayyaa, teekinooloojii, seeraa fi kanneen biroon barumsa isaanii hordofaa kan turanidha jedhame. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa eebbifamtootaaf haasaa taasisaniin biyyi keenya rakkoo hamaa keessa wayita jirtutti barattoonni eebbifamtan biyyaaf hawaasa keessan amanamummaan tajaajiluuf amaanaa guddaan isinitti kennamee jiras jedhan. Odeeffannoo biyya alaatiin. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden Raashiyaan waraana Yuukireen waliin geggeessaa jirtu irratti meeshaalee waraanaa niwukilaraa yookaan keemikaalaa akka hin fayyadamne akeekkachiisan. Biden gaaffiif deebii oduu CBS waliin taasisan irratti akka jedhanitti tarkaanfiin akkasii erga waraana addunyaa lammaffaatiin as haala waraanichaa gara biraatti jijjiiruu danda'a jedhan. Yoo meeshaaleen waraanaa sun faayidaarra oolfaman deebiin Ameerikaa maal akka ta'u garuu homaa hin jenne. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin weerara biyya isaanii guraandhala keessa Yuukireen irratti raawwatte hordofee ture humnoonni niwukilaaraa of eeggannoo addaa irraa akka ta'an kan ajajanii turan. Kunis sababii ibsawwan doorsisoo biyyoota warra lixaatiin ga'uuf akka ta'e duree waraanaatti himee ture. Meeshaaleen waraanaa niwukilaaraa gara waggaa 80f kan turan yoo ta'u biyyoonni baay'eenis akka nageenya biyya isaanii eegsisuu fi durkootti ilaalu. Raashiyaan meeshaalee waraanaa niwukilaaraa gara 5,977 ta'an akka qabdu Federeeshiniin Saayintistoota Ameerikaa ni tilmaamu. Haa ta'u malee meeshaalee kanneen itti fayyadamuuf yaaduu dhiisuu malu ta'a. Meeshaaleen niwukilaaraa yookaan tactical nuclear weapons yeroo baay'een kan fageenya gabaabaa irratti faayidaarra oolfamanidha. Isaanis meeshaalee waraanaa niwukilaaraa istirateejik jedhamanii fi kanneen fageenya baay'ee dheeraarraa dhukaafaman ittisuuf oolu jedha gabaasni kun. Chaayinaan talaalli COVID-19 kan qilleensaan karaa afaanii fi funyaanii gara keessaatti fudhatamu akka hojiirra oolu gochuun biyya jalqabaa taate.
Talaalli kana kan oomishe dhaabbata Saansiinoo jedhamu yoo ta'u akkuma talaalli lilmoodhaan fudhatamu qabiyyee wal fakkaataa kan qabuu fi qaamni namaa koovidii akka ofirraa ittisuuf kan barsiisudhas jedhamee jira. Dhaabbanni talaalli kana oomishe talaalliin koovidii ka'eer jedhamu si'a tokko gara keessaa erga fudhatameen booda sirriitti dhibicharraa nama ittisa jedheera. Qorattoonni biroo biyyoota akka UK fi USA irraa talaallii funyaan keessatti biifamu qorataa turan. Qorattoonni akka jedhanitti gosti talaallii karaa funyaanii kennamu kun dandeettii dhibee ittisuu qaamaa ni dabaluu jedhamee jira. Iraanitti dubartiin ganna 22 hijaaba mataatti godhachuu didde jedhamte poolisiin erga to'annoo jala oolchee booda reebicha hamaarraan ga'een duute jedhamuun dheekkamsa kaase. Namoonni ijaan argan dubartiin Naasaa Amiinii jedhamtu kun poolisiin erga qabee booda konkolaataa keessatti reebicha hamaarraan ga'uu dubbatan. Akka namoonni kun jedhanitti maasaan fulbaana 13 2022 magaalaa guddoo Iraan kan taate Teheraan keessatti qabamte. Poolisiin himata irratti dhiyaatu haaluun Maayisaa Amiinii tasa dhibee onneetiin dhukkubsattee jedhe. Iraanitti haleellaa jabaa yeroo garaagaraatti dubartoota irra ga'u keessaa taateen du'a Maasaa Amiinii torban kana mudate tokkodha. Maatiin ishee akka jedhanitti osoo maasaan dhibee du'aaf ishee saaxilu homaa akka hin qabneef osoo hin hidhamin dura fayyaaletti turte. Haa ta'u malee poolisiin ishee qabe sa'aatii muraasa gidduutti hospitaalatti geeffamuu isheetti himame. Maasaa Amiinii fulbaana 16 2022 duute hanga dhumaatti akka of hin beekne dubbatu maatiin ishee. Maasaa Amiinii kan hidhamte waa'ee hijaaba godhachuu akka barsiifamtuufidha jechuun dubbate poolisiin. Iraan keessatti dubartiin hijaaba yookiin marxoo fuula dhokfatan godhachuun dirqama. Duuti maasaa kan dhagahame yeroo dubartoota mataa isaanii hijaabaan hin haguugamnerra dhiibbaan ga'uu dabalaa dhufettidha jedha gabaasni BBC Afaan Oromoo. Daawwattoota keenya jaallatamoo FI birraa oduuwwan isin biraan ga'aa turre xumurree jirra. Qophiin keenya dhangaatti ufee jira daawwadha. Daniel Tasfaayetii yeroo gaarii.